kabaja ayyaana saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaaf qophii ga'aan taasifamaa jiraachuu kantiibaa magaalaa Jigjigaa Injiinar Ziyaad Abdii himan. Tuuta gaazexeessitoota naannoo Somaaliitti daawwannaa taasisaa jiraniif ibsa kan kennan Injiinar Ziyaad kabaja ayyaana kanaa sababeeffachuun caalmaatti Jigjigaa beeksisuuf qophii ga'aan taasifameera jedhan. Riippoortarri keenya Sanyii Taaddasa dhimma kanarratti odeeffannoo nu kennuuf toora irratti argama. Akka mooltii Sanyii akka waliigalaatti haalli jiru maal fakkaata itti fufi. Hayyee bilisee guddaa galatoomii akkuma ati seensa kee irratti kaaste tuutni gaazexeessitoota miidiyaalee naannoo fi federaalaa irraa walitti baba'an torbanoota tokkoof guyyoota ta'aniidha fi mootummaa naannoo Somaaleetti godinaalee fi magaalota adda addaatti argamuudhaan hojiin bu'uuraalee misoomaa jijjiiramaan booda hojjetaman maal fa'a akka naannichaatti kan jedhu magaalota garaagaraatti argamnee daawwataa turreeti kan nuti jirru guyyoota lamaan darban. Magaalota akka Dagahaabur Godee akkasuma immoo Qabrii Daarfaa fakkaatan daawwii taasisuu dandeenyetti kan nuti jirru. Egaa daawwii keenyaanis naannichatti waggoota jijjiiramaan booda hojiin misoomaa garaagaraa hojjetamaa jiraachuusaa daawwannee jirra. Egaa keessumaatti bara kana ayyaanni sabaaf sablammootaa yeroo 18ffaadhaaf kabajamu kan bara kana mootummaa naannoo Somaalee bulchiinsa magaalaa Jigjigaatti akka inni kabajamu ni beekama. Sanaafis qophiin taasifamaa jiru maal fakkaata kan jedhu akka magaalaa Jigjigaatti ammoo oolmaa keenya guyyaa har'aatiin daawwachuu dandeenyeeti kan nuti jirru. Egaa daawwannaa keenyaanis akka bulchiinsa magaalaa Jigjigaatti jalqabarratti ayyaana fuula dura keenya jiru yookaan immoo kabaja yookaan simannaa keessummaa fuula keenya duraatiif magaalattiin qophii akkamii taasistee jirti kan jedhu magaala keessa naanna'uun ilaalleeti kan jiru. Inni jalqabarratti bakki itti ayyaanni kun kabajamu jechuunis istaadiyeemiin Jigjigaadhaa qophii ishee xumurteeti kan jirtu. Hojiin bakka itti qophii sana yookaan immoo ayyaanni sun kabajamu miidhagsuuf bareechuu akkasuma immoo teessoon namoota hedduutu ayyaana kana kabajuuf sabaaf sablammoota biyya kanaa hundumatu gara magaala kanaa dhufee akkasuma immoo gara istaadiyeemii sanaas deeme aadaa isaa duudhaa isaa agarsiifata waan ta'eef akka lakkoofsa namoota hedduu keessummeessuu danda'utti hojiin istaadiyeemii Jigjigaa bareechuuf miidhagsuu teessoo itti hojjechuu arguu dandeenyeeti kan nuti jirru. Daandiin gara sana geessus mijataa akka ta'uudhaa fi magaalaa Jigjigaa keessatti hojii hojjetamaa jiran keessaa isa tokko. Egaa keessumaatii kantiibaa magaalaa Jigjigaa kan ta'an Injiinar Ziyaad Abdii waliin turtii taasisneeti kan jirru. Dhimmoota qophii ayyaana sabaaf sablammootaa wal qabatee qophii gahaa taasisneeti kan nuti jirru. Keessummoota keenya simachuuf qophii hundumaa taasisneerraa yaada jedhu kan isaan nuuf kaasan. Egaa itti aansuudhaan bu'uuraalee misoomaa garaagaraa magaalaa Jigjigaa keessatti hojjetamaa jiran hedduu isaanii daawwanneeti kan jirru. Inni jalqabaa daandiidha. Waliin geettii daandii bulchiinsa magaalaa Jigjigaa keessaa waggoota 5 darban qofa dachaa waliin dabaluun danda'amee jira. Egaa daballii daandii kana immoo inumaa mijataa fi hawwataa akkasuma immoo magaalattii kan madaalu taasisuudhaa fi hojiin daandiilee haaraa ijaaruus magaalicha keessatti ijaaramaa jiraachuusaa argineeti kan jirru. Kun ammoo kan inni agarsiisu keessumaatii magaalittiin dheebuu misoomaa yeroo darbanitti gaafataa turte garuu mootummoota federaalaadhaan isaaniif deebi'aa hin turre akkasuma immoo mootummaa naannootiin isaaniif deebi'aa hin turre waggoota 5 darban keessatti garuu argannee jirraa kan jedhudha. Hawaasni illee nuuf kaasaniiti kan isaan jirani. Kanaaf egaa hojiileen bu'uuraalee misoomaa magaalattii keessatti hojjetamaatii jiran hojii daandii qofaa miti. Hojiin ibsaa daandiirraa ijaaruu yookaan immoo daandiirraa ibsaa gahaan akka jiraatuudhaa fi diriirsi ibsaa daandiirraa lakkoofsaan hedduu ta'e kiiloomeetira dheeraa ta'e guutumaa guutuutti bifa jechuun danda'amuun magaalicha keessaa haguuguun danda'ameeti kan jiru. Inni kan biraan akkuma sila kaasne daandiin wal qabatee daandiin keessoo magaalattii keessaa daandii guguddaayyuu magaalaa hin qabne turte amma garuu daandiin keessoo lakkoofsaan hedduu ta'an magaalaa Jigjigaa keessatti ijaaramaniiti kan isaan jiranii. Gaaffiin dhiheessii bishaan dhugaatii magaalaa kana keessa ture furuudhaaf illee hojiin garaagaraa hojjetamaati kan isaan jiran. Kanas kantiibaan magaalattii Injiinar Ziyaad nutti himaniiti kan jiranii. Gaaffiin misoomaa magaalaa kana keessa jiru isa kana qofaa miti. Dhawaataan garuu gaaffii misoomaa jiraattonni magaalattii qaban deebisuuf ni hojjenna jedhanii jiru. Inni kan biraan carraa hojii uumuudhaanis wal qabatee investimentii gara kanatti harkisuudhaanii yookaan immoo investoroonni garaagaraa gara magaalaa kanaa dhufanii qabeenya ofiifis horachaa carraa hojii akka uumaniidhaafis hojiin jajjabeessuu bal'aan hojjetamaa turuusaa kaasanii jiru. Sanaafis agarsiistuun ijaarsawwan guguddoo ta'an magaalaa kana keessatti ijaaramaati kan isaan jiran. Isaan immoo kallattiinis alkallattiin carraa hojii uumaati kan jiran. Kanaaf egaa yeroo itti aanu keessattis bulchiinsi magaalattii carraa hojii uumuu bu'uuraalee misoomaa waliin ga'uu fi akkasuma immoo galii magaalattii dabaluudhaaf hojii bal'aan kan hojjetamu ta'u Injiinar Ziyaad nutti himanii jiru. Walii galaan egaa bu'uuraalee misoomaa garaagaraa diriirsuudhaan cinaatti ammoo hojiin nageenyaa fi tasgabbii magaalattii amansiisaa taasisuus illee ni hojjetamaa jiranii jiru.
Keessumaati naannoon kun yookaan garri bahaa kun magaalota daangaarra jiran hedduu waan qabduudhaa fi keessumaa hojiin nageenyaa hedduu hojjechuu ni barbaachisa. Magaalaa Jigjigaa fi magaalota ollaa jiran irratti hojiin nageenya amansiisaa ta'e hojjechuus hawaasa waliin qindoomiidhaan hojjetamaatii jira. Sunas jabeessinee itti fufna waan jedhu kaasanii jiru. Egaa inni guddaan keessumaa fuula dura keenya jiru. Kabaja ayyaana sabaaf sablammootaatiif gara magaalaa dhufan simachuuf garuu akkuma nuyi qixaa'aa jirru yookaan nuyi qophaa'aa jirru jiraattonni magaalattis keessummaa isaaniitiin anaa dhufuu jechuudhaaf qophaa'ullee akka qaban ergaa dabarsaniiti kan isaan jiranii. Egaa guyyoota borii sagaa bu'uuraalee misoomaa garaagaraa magaalaa Jigjigaa keessatti hojjetamaatii jiran kan daawwannu ta'a. Odeeffannoon ani ammaaf of harkaa qabu kana kan inni fakkaatu bilise.